السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني هردفتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا وردا أورو أكمل جانا قبدني ناف مرقانتني ناف ججباتني إسنين جتشا والله خنو أنس مرقانا إن شاء الله وردان تيسان قلبي هنشبتو جمجودا قلبي هنشب ربي قلبي هنشبسني أرلله خنو إسني دي بيك نجراكم أجر تنجامان تنينو بيختين سوجي بشلنو بدا إن شاء الله إسنيس أننا تورو جرتنيو أنيس غير راوسيتكم بشلنو بدا والبيسني وجينا مانتنا أكنا ما تو تكاد قديتو دي بدي بشنني قلبي تي خيسات وني جي اسمها هرارمو ملي وني أجره واتكا إن شاء الله جمديت إنجرا وهنداوي بيفتون تينيسجا سايدتين تي قالين خنو أنا ما بيرد دي بتين نبوهر سجرتي نبيرد أبتو جرتي وهنداني والله أكبوليتي تيا توجه ألا إدران نبيرد أبتة نججبيسته نجرجرته ilmaan kiyya akka ilmaan ishitti waa hunda naabittee fi gabbaaftee naa taphachiiftee wajjin taphatu jira kunoo akkuma dheengaddaa ar'as nabiratti deebitee ar'a dhaqeen jiru halee dhaqeen jettuu nabira dhufu jirti ishiin nabira dhuftee na jabeessu jirti bishaan nu bituuf gabbaate ammaan tana inumaa ga'anis wanni jiru nabirallee galteetuma deebitee na laalti naafisni bilbilti haalan nabira dhaabbatu jirti maaliif jirtanaan jetteeti jaaladheetiin jira waan amma buruun ishee kun naa ta'ee jira jechuudha. Duraan nama badaa wayii natti fakkaatte nama badaadhaan natti fakkaatte hoggan akkatti ilaalee wallaahi egaa nama badaadhaan sa'ee duraan gaabbuleeyyan kiyyaa nama badaa miti ishiin haalan nama gaariidha onneeti yana seentee jirti. Wala torbaan hanga natti deddeebitee kanan naboo harsite kanatti namni tokkichinu na biran dhaabbannee hundinuu dhugaa saayibni hiyya hundinuu Abrahaam najjalatti jaalatu jiran natti fakkaatte geelonni hiyyalleen hundinuu anuma jalatti natti hinaafu jiran natti fakkaatte waa humallee qabu waa takkallee akkuma isaan dalagatanii mana arabaa gad dalagatanii galantiin ilmaan hiyya dalagadhee galaa garuu waan akkana na hasadaniif hin beeku Oromoon geelonni hiyya hundinuu na hasadan amma haasida hiyya argeetiin jira. Tokkollee nabira dhaabbatee wardaa akkamitti Abrahaam akkana godhallee naani hin jenne ol beellee nattillee dhufuu baatu manarralleedha tokkolleen akkana jee naaf hin dubbanne argeetiin jira garuu gaafa Abrahaam san nama meeqa tokkatti ol beelaal dibbeen oowwituudha akkanatti ijaa ture inshaallah an garuu Oromoo bal'oo inshaallah tayamaan keessallee ta'uu baatu ta biyya biraa nabira dhaabbatu jirtanii inshaallah galatoomadha hedduu takkanaaf galatoomadha biiftuun ilmoo namaati dhugaa rabbi ilmoo namaati gubbarraan nama wanni fakkaatti malee keessa ishii miskiina dhugaa argeetiin jira guyyaa haga namirratti deddeebitu kana haalan hedduu takkana wajjin dhaabbachuu jirti jaaladheetiin jira jechuudhaan illeen amma jaaladheetiin jira inshaallah amma gaa wajjumaan qoosnee wajjin taphatu malee takka waa'ee biralleetiin dubbannee Abrahaam kanatti illee sitti egaa an silaa akkasiin jordoftoonni kiyyalleen ishuma dofuudhee je'aa malee takkaa gaa ittiin si fuudha je'eenii hin beeku garuu ishiin ni feeti yoo inni akkana jeen fa haalan gammaddi malee in rifattu efa an tanarraan dhufte malee ta'uun jira miti yoo inni amma tan akkana jeen haalan gammaddi amleen ishilleen idaati malee hin qannastu anilleen jaaladheetiin jira inshaallah bishaan bituu kuttee ni dhufti gaayii kunoo biiftuu kaamerallee haadheetiin jira har'a je'eniitiin akkasitti waan ajaa'ibaatiin sii qaba je'enii gaarraan tana biiftuu teenyaa je'enii itti himaa ni gammaddi malee hin aartuu nin beekaa maaltu ishee aarsaa miti gaduraanuu jaalatti inshaallah masaanuu wardaa ta'uu hin ooltu biiftuuni inshaallah bismillah jaaladheetiin jira ishiidha Abrahaam yoo as deebi'e biiftuu milkaa'ee jira jechuudha karaa wardaatiin inshaallah bismillah rabbi biraan taate biiftuun teenyas kun dhufuu dhooltu ulaatti wanni jajjaa akkasitti gaada ottoota keenyaa biiftu oftee turesa inturre daftee dhufte kaameraan kaadhee adina garbu ni bashannanna jee wabdootin hidhatte immoo eegaa gammachuu teenya guyyarraa ibsanna jeetu dalayde taate jirtidis akkasitti
Yaa tattee haweera ma hortam. Ijaalee dhagaa mana gaba si jira gaani leellaalee. Achirra. Kunni rafeesi. Rafee jira. Teessoon eegee gojee dadhabee tura qaba ganuu raarafanii nagaan qamaana qalbii takkaan bashannannaa. Yaa obboleettii xiyya gaafnoo daawwattoota wajjin haasa'u jira akkamatti akka nama maraadhetti oloo ba'e. Wardaa maraattillee daanjanga. Namni laa. Namni inaaffan tunis beek nama maraachiti. Inaaffan tunis maraachiti gaara. Ati obsa qabdaa maashaallah obsa qabdaa. Inaaffan tunis nama maraachiti. Inaaffatu barbaada. Kanaan jiru qabamu amma dhugaadha. Ilmaan facaasuu inaaffan maraachitee teessuma agartaa sotti naan jedhanis gaa akka feete useetuma akkuma maraatutti ol bee guyyarraa wajjin koof laboo isaanuma wajjin. Taate jirti bareeddudha wallahi. Garuu fayyaan qaba waggoon akkatti bilaalee waa inaaffanis waa takka naggoone. Inaaffan sammullee namni xuuxii jangaan hoogan manatti nawanni goote malee nu gaafa. Inaaffaa sitti akkuma dur jirti. Tarbisaa jiraachisa. Inuu inaaffan badduudha wallahi. Gaafa ati jaalatu saniin maraadhee haalan malee amma nagaan qabaa winumaa oduun gaafuma san sitti fuudhee jeetin. Sheenayti. Sheenayi malee ammaan tana. Namni hundi Hagaafa sakatti maraadhee kumaan taane. Sheena namni hundi nu Namni hundi efa kuttee sheena. Haaluma namaati bara. Waan jiru san ittiin godha erga wanni sun kuttee waa meeqa namni haa mudate yaani sheenanii waa meeqa haasa. Egaa akkanumatti hojiin xaxxafanna jeetin osoo ol beehoo akkas naan jedhanis gaa dhuguma gaa obboleeyyan kiyya dhalaan numa beekanii naaffan namallee tuquun nimartii rabbiin nan tuysiisini fuudha gaa yoo inni fedhee je ittuman fuudhuu taa'a har'a gaa beektee wanni ganamaaniif siyaameef yoon tanagaa akka siyaamee beektee gaa sappiraayis singoda jeetin jira singoone gaa sappiraayis illee inshaallah ganuma of dura si godhu ta'a har'a gaa wanni siyaameef sappiraayis illee sirraan oolu ni gammadda inshaallah abdiin qabaa waanumatti gammaddu anillee nan gammada atillee numa gammadda nyaadhu gaa Egaa akkam yeetiree ni gammaddaa ni gammadda inshaallah. Yaa amma wartaa ta'e ni jira waan ta'eef yoo kanaan jettu taate wallahi akka feetananii taate naaruu ni gadduu ni gammada. Anu waan si aarsu hin jiru akkamittiin jaa waan si aarsu. Waan si aarsu akkamittiin jaa'u. Yaa waan feetallee wallahi ni fudhadda waan jette namittillee aaree waan meeqallee jiruuti maal jette aara keessa duris kunnee dhiifnee aara batamee aara rabbiitiin deebiseeti. Qaata dhiifnee irrachuuf hin jeega. Aara dhiifnee jirra gaa'ii. Wala. Har'a gaa waan ajaa'ibaa kan akkasii qaba. Ayyee. Gammadi gaa sirriitti hangati gammadduu sitti himu. Maali wanni ajaa'iba. Gammaddii hangati kofaltee gaa. Ni kofle silaafu waan kofle dhiisaa mitiiti. Ni rifattee si calliftee baraasawtuu hin jirtu. Sagalee nu kuttee jirti. Hirrifanna wallaan maal irrifadha yaanaan birirta. Ni waan taate. Anatti hin mintaa miree turtuu jirta malee. Turtuu jirta malee anatti hin mintaa tire. Ni qabbanootte. La. Maal sila? Gammachuu. Waanuma gammachuuti. Marrin beekaa. Ni rifattee bishaan dhugdi boydu. Laa rifanne. Waan rifattee isaa. Yaani maali waan jirma kaasu beekaa. Onnes xaasi jedhu xaasi hin jiru. Hayr mashaallah. Hayrumaa fi gaafunu biiftuu ni rifattee isaa ustee jirti buleeyyan biyya. Rifatiin jaanu. Maal waan sanatti miree maal? Ani waanuma gammachuuti malee sappiraayis gammachuu. Gammachuu ishii godhuu deema malee waan isa aarsuuti. Yalla naa himree maal? Nyaadhu gaa duraayi. Ittiin jira badhaleen ganamaan na fiddee nyaadde itti waan. Namni kun ni quufallee hin beektu wardaa ta'e wallaahi. Quufetiin jira khalaas ni galatoomii naa himee waan naa. Maa quufta duuba nyaadhu akka dannaa quufta. Laa akkasii naa himi. Hire. Quufee. Jaalayyoo nyaataa oolti irraa akka tokkotti wala. Deena nyaadhu gaa khalaas. La. Quufetiin jira maal baantatti naa himee an fardiin ta'a amma sana jirtu. Annamni wasi hime jechalise hin fadu wargaa mala finjala silaa waggo siifini mo oguma san sitti mee feeta akkalmatti namatti fidu himuu dheesserti namni hayyaatu bakka namni waa takka malee akkalmatti namatti maanamni sun gammadee gammachiitu kana akkamiin taa'ee namni bisee ati barri rifatteen saawwi nuuni callifte laa rifanna yaa inni dhugumaan rifaddaa waan takka gonnetti himanii buusan dhoosan natti kun beeka afaan keessa qabatanii dhiiroo wanti sun maa qiraan kiyyamee kana yaade wanti sun maal waan takka si yaadin gaa biiftu ammoo akkanan ciinkaa wanni maal si yaade bara akka obboleeyyaniitiin tu kanaa jee bara yaadee haaba silaa jeetiin jira anilleen obboleettiiti jechuudha akkuma obboleettiiti yeta wajjin dhaladheetiin si laala atilleen kun obboleettiiti yeta wajjin dhaladhe daran
Allah bismillah nabira dhaabbatu jirta haalan na wajjin rakkacha ilmaan kiyya na wajjin fuutee bakka nan fedhu na wajjin dhaqaa ilmaan kiyya gannaa baasaa naa taphachiisaa jirta hedduu takkan si galatoonfadhu jira an akka obboleetti yettin silaala malee waan si gammachiisu malee waan si gaddisiisu siin hin jiru. Dhugaadhaan beeku walaa sanumaan yaani namni beekaa erga garaa wal argi tokko hamtu nama yaada sanarraa fi dhabii maaliif wanti namni tokko erga garaa wal arge hamtuu namatti yaadu rabbiin yaadu nama yaadisitti yaada kanaafuu waan maanta namee waliin dhosinu jennee osoo kaameeraa duratti waadaa walii galee jira. Kunoo kaameeraa dura jirraa barammallee ala amma jaanii osoo kaameeraa hin marreetu jee walii galee. Nu agartii wardaan gaa maaluma jettiin dhiiroo jaalladha. Sallallahu Muhammad maali duba kanatti budee. Sallallahu Muhammad waanuma kheeriti waan si gammachiisu waan anillee na gammachiisu. Dhiiroo wanti na gammachiisu kun maaluma dhiiroo. Gammadee jira. Maaliin waan takka gisee namatti man gammada maaliin hin gammadu akkattee maal jeeti waan hin beekamne kamitti gammada. Kamitti gammada jettee? Eeyyoo kamitti gammada. Amma gaa onnirraan si jaaladhe. Hayyee. Haalanis jaaladhe gaa biiftuu teenya qaalii. Hayyee. Akkan siin ji'u fedhe gaa nammaan tanaa. Hayyee. Abraahim. Kinsi fuudha jeeti. Eenyu? Masaanuu tiyyaa. Abraahimitti moo? Naaf taataa insha Allah. Laa dhaggeeffadhu dhugaa jette moo qoosaa jirte laa gaa waan dubbii qoosatii. Maaliif qoosaa jaa? Dhugaa baan taa warda. Hin fuudhu sanitti asi malee si jaaladheetin jiraan lubburraan si jaaladhee. Hayyee. An waa hunda rakkoo hibadhooti yana wajjin dhaabbattaa na bira dhaabbattaa jeetin lubbuu tiyyatti gatimee jira akka obboleettii tiyyaa akka masaanutii miti akkasii na wajjin jiraatta. Ilmaan keetii jeetin akkasitti yaada insha Allah abbaa Bilaal as gara galchine egaa. Wallahi warda gani itti oolne jeesin siyaasa gammadaa yaani asumaan gammadaa angaru wallahi Bilaal dhaggeeffadhu amma ta'u takka osoo ta'ummaa tawassinoo sineen garuu an akkuma hordoftoonni naan jee dhiisi yan isaanuma jechaan dhageeffadha inni garaa keessaa onnee keessaa nabiyee osoo hin tahin isaanuma kana jechaa dhageetumanin hayyee waan isaan jaan numa yoon dhiisii hojeetti rabbi kadhadhe garuu waan akka raddusan keessatti subhanallah akkan taa'ee rabbi kadhaddusan keessatti garuu insha Allah bi'iznillah Abraahim garuu akka jeesan waa itti godhuu saniif san osoo hin ta'in rabbimti sarraan dhufee isuma na haa jaalachiisu je'eetuma nabdii qaba garuu garaa keessa yaade wallahi si jaalata miti si jaalata gidbii si jaalata tolaan miti akkana si jaalatuudha taa'a suma tawaa hunda wajjin taatee wajjin dabarsite insha Allah sirraayoo taatellee sammuu isalleen tuqamtee achillee maraatee if wallaalee waa hedduu hunda bishaan ofirra naqu nyaatatti kannituuf ofirratti guuru irraa guurtu irraa dhiitu wajjin rakkatte sababaa kan keetillee yoo akkas ta'u taate ati dhalaadha atilleen guyyaa san kana maraatee maaliin godhattee darbite biraan kunne egaan haana na jaalatuufi malee amaraatuufi kun maraatee weette darbitee hin dhiifne ana darraatii jettee hin dhiifne wajjin rakkattee akkasitti wajjin dhaabbattee dila san hunda taatesi haqa irraa qabdu si malee sanii miti sun quban qabdu amma iddoo tanaan dhuftee garuu dhugaadha baraadhaan jira wallahi biftu gaamuu duraatumaan ajjee dubbii takka osoo wardaan biftu fuudhiyyattee an akka deeqaa takka hin dhaabanii beeytaa naan jee warda raayyoon taate malee dubbii takka godhuu hin danda'u naan jee dhuga garuu gaafa siif namuu adda fagaatutu fokkata malee walitti deebuuni hin fokkatu fakkaata baay'eeduna fakkaata rabbii nama walirraa ajjeese guyyaa sadii achitti waliin hin oodinaa je'ee jira insha Allah saniifu gammachuu guyyaa isiniif dhiyeessina naafi biftuun jaalatamtuun kabajamtuun obboleettiin kiyya qaaliin kunoona cinatti agartantuni naaf galatoomaa isinilleeni naaf jabaadhaan isinin jaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh